Gaafuma barataan qoramee qofesan barsiisaan isa qorasan osoo fataname osoo qorame qormaata ni dabarmu hundabru laalame warri qabeenya qaban ni bitaniif ilmaan isaanii kitaabaan manni barumsaa gartee nama tokkollee dabarsuu dadhabe barataan gartee hedduun itti qofu mana barumsa idilee mootummaa jechuudha. بركو ميديا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميديا كون ميديا خيسن ميديا هنا ججبيسون تبقى خيسن ميديا هنا ججبيسا سنجا channel خينا خنا سبسكرايب شير كوبي لينك ريبوست كودودان نجنا دابدا انستغرام خينا تيك توك خينا عدتي وان سن رأي قم كودودان نجنا دابدا قالتهما خاوينتو داوتو تخينا لما منستيري برنوتا يونيفرسيتي أدى namni itti baratamu waan dhabeef yuunivarsiitii gartee Itoophiyaa keessatti jirtu hedduu tajaajila biraatiif oolchinaa jee tan namni itti baratu dhabame. Manni barumsaa seeraa gartee keessaafuu kolleejii biloo kan immoo iskool biloo kan amma bakka yuunivarsiitii hedduu keessatti cufamuuf deema. Namni filatu dhabameeti fiildii san jedhaniiti ministeerii barnootaa waan akka isaan kaase. Ani hedduun ajaa'ibsa kun akkamitti namni gartee seera barachuu barbaadu dhabame immoo qabxii seerattiin kannaniitu qaalee immoo maaliif akka taate namoonni hedduun ogeeyyiin seeraa hedduun waan kana haasaniiti miidiyaa hawaasaa irratti dubbachuu jiran. Fakkeenyaaf ana ogeeyyii seeraati gaafa kutaa 12 barannee kutaa 12 gartee qabxii bareedduu filannee filannoo keenyaan tokkoffaa irratti seera filannee tokkoffaa seera filannee tokkoffaa seera naa dhufee yuunivarsiitii tokkoffaa irratti filannee naa dhufee namoota kilaasii keenya wajjin kutaa 12 barannee keessaa fiildii wal fakkaatu namoonni baratan irra hedduun seera baratan. Warri hanga salfii duraa jiru kun namni qabxii bareedaa fidan kun guutuun seera baratan namoonni hedduun. Kana gaawaa hin agartee kanatti haasawaan haasawuu sun abbaluu maqaa dheetiin isin himuu fayyadamu tokko isaan tokkotti. Yuunivarsiitii gartee wal fakkaatu irratti waan baranneef namoonni hedduun waan wal bahinuuf ammas gaafa gartee ilqisoo turrees waan namni hedduu wajjin ogummaa seeraa warra barate wajjin wal bahinu jecha hedduun isaanii seera baratan filatanii jechuudha. Ammaan tanoo maaltu ta'ee moo hojii isaatu nama gammachiifne moo akkamitti namni filachuu dhiisee waan jiru waan gaafii keessa galee namni hundi ol gaafachuu jiru. Sirni barnootaa biyya teenya jijjiirame booda eegartee Biraawun Naggaa ministeera barnootaa ta'ee booda hedduu qormaata irratti gartee eegumsi cimaan godhamee waan bareedaadha waan gartee lammii tokko jabeessu. Qormaata irratti gartee hedduu jajjabeessuun dhuftee garuu immoo qormaanni abduutii jennee fakkeenyaaf maqaa warra maastarsiifaan waama gartee nasiiba barumsa adda addaa dhufa sun gartee akka jirutti haa ta'u haa barumsa jalaa kana mana barumsaa namoota tokko hin dabarsin jira. Kutaa 12 gama yuunivarsiitiidhaa jechuudha namoota tokko kan dabarsin lama kan dabarsin suquudhaan kan dabarsin jira namoota 100 meeqa barsiisuu keessa. Manneen barnootaa kan akkamitti itti fuusisan mana barumsaa jennee hummaadha dhufa amma yeroo hedduu akkaataan itti ilaaluu jiran ministeerri barnootaa gama barataa qofarra godhe xiyyeeffannoo barataatu dandeettii hin qabne gahumsa hin qabne waan jiru yaadni gartee walitti qabdee isaanii guulaaltee hunda agartee jechuudha. Maaliif barataa gartee qormaata bilbila irraa guuruu barataa gartee to'achuu qormaata gartee kompiitaraan godhuun wanti godhuun kun hundiru barataa irratti xiyyeeffate istuudantii fookas ta'e jechuudha. Invaayiroomentii isaa hoo invaayiroomentii barataan kun haala inni keessa barachuu jiru. Maatiin barattootaa hoo gumaachisaan gartee qofaatii barattootaatiif yookaan immoo qabxii gaarii fiduu barataatiif gumaachisaan qaban maali? Waan jiru xiyyeeffannoo keessa galchanii manni barumsaa hoo mana barumsaatti barsiisaan nama barsiisa namni akka ittiin baratu. Barsiisota akkamtuutu barattoota barsiisuu jira ilaalanii gahumsi barsiisota barsiisoniinu qoramanii dura gaafuma barataan qoramee qofesan barsiisaan isa qorasan osoo fataname osoo qorame qormaata ni dabarmu hundabru ilaalamee ni beekna waan ta'eef jechuudha. Yeroo barannutti barsiisaa akkamtu barsiise waan ta'eef barsiisaa akkamtu barsiise ni beekna. Barsiisota cimoo jira, barsiisota gartee jiddu galeessaa jira, barsiisota immoo xiyyeeffannoo kan nu dhabuudhaan hubannoo gahaa hin qabne kan barattoota illee gartee hubannoo gahaa barattoota kan inni gaafii jajjabduu barattoonni yoo gaafatan kan gartee gama biraatti tuffiifa fudhatu jira. Hayyee xiyyeeffannoon qulqullina barumsaa kanaaf barsiisaa irratti yoo kennamte wanti kun barsiisaa qeequufii miti barataa qeequufii miti barataa qofa xiyyeeffachuun sirrii miti jechuudha kaayyaa xiyyaatti. Maatii irratti yoo gama mootummaa waajjira barnootaatiin hoo barattoonni xiyyeeffannoo gama kanaan kennamte hunda kennamtee eega akkasii baratan yoo isaan gartee ciminaan qabxii dabaluu dadhaban dhugaadha isaanii komatamu. Garuu barataan baadiyyaa dhufee magaalaa baratu haala
jireenya isaa fooyya'inii keessatti haala isaa mijjooyinii keessatti nyaata dhugaatii dhabee garaa beelaatiin kan barate. Barataan barsiisaa gartee gahumsa hin qabneen barate. Mana barumsaa gartee qulqullina hin qabnetti barate. Barsiisaan tokko gartee fiildiitti ispeeshaalaayiz godheen barataa barsiisee barsiisaan tokko immoo gahumsaan sirriitti barataa barsiisuu dhabee gama mootummaatiin gama waajjira barnootaatii fi gartee kana kanaan barataan PDF dubbisu jira barattoonni. Barattoota haayiskuuliin ga'iniitu PDF irraa dubbisa. Kutaa 5 kutaa elementarii kan jiran. Barattoonni kun bilbilli isaanii hangamta chaarjii qaba. Hangamta akka intarneeta qabaatee PDF sana harkatan. Bilbila sanoo smartifoon barataan ni qabu hin qabu. Waan kana waan yaadatanuu nutti hin fakkaatu namni hedduun. Akkamitti hanqinni kitaabaa gaafa kan yeroo barannu tokko tokkotti illee gahuu baatu barataan kitaaba walitti illee fudhannee yeroo dubbisaa ture. Namni akkasii barate. Akkamitti barataan kitaaba dhabee PDF irratti xiyyeeffannoo kan PDF kan namaaf warri qabeenya qaban ni bitaniif ilmaan isaaniif kitaaba gartee barataa qofa osoo hin ta'in referaansii adda addaa kitaaba gartee dabalataa bitaniif ilmaan isaaniitiif akkasitti haxannan akkasitti dubbisaniif ilmaan isaanii qabxii gadi argatan. Warreen gartee bituuf hin dandeenye bilbila smartifoon bituuf hin dandeenye warri gartee kitaaba referaansii bituuf hin dandeenye. Kun barsiisaa mana ilmaan isaaniitiif ramadeeti baanla kafalee fi ilmaan mana baratan. Qabxii bareedaa kanaaf fide ilmaan manatti gartee galgala yeroo adda addaatti baratanii hayyee warri gartee barsiisaa regulaaritti ilmaan isaanii dhaqanii barachuudhaaf rakkachaa itti rakkatanii itti beela'anii qoraan itti gurguranii kasalatti cabsanii barsiisan ilmaan kanaafuu maaltu yaadame gamootummaatiin kitaaba akkamii dhaban warri gartee bilbila isaanii smartifoon ilmoo bituu dhabanii ilmoo waan dubbisan dhabdee sababa kanaan qabxiin jira xiqqaatti hoo xiyyeeffannoo keessa galamee hogguu takka gama harka gartee barataa qofatti guulaachuu sun taane mootummaan fi of ilaalee kanaaf ragaa wanni ta'u jechuudha. Wanni garaagarummaan mana barumsa dhuunfaatii fi manneen barumsa mootummaa hagartee oolmaayatii fi mana barumsa mootummaa idilee jidduu jiru ragaawwan kanaati jechuudha. Barattoonni qabxii bareedduu fidan qabxii gaarii fidan sadarkaa adda addaatti qabxii bareedduu fidan barattoota mana barumsa bultii addaati. Jalqaba irratti kan mootummaa jechuudha. Barataan ichitti kunuunfamee achi jiraatee qulqullinaan barumsaa kan namaaf jechuudha. Kalamadaa mana barumsaa dhuunfaati. Manneen barumsa dhuunfaa magaalaa gurguddoo keessa jiran bakka adda addaa jiran. Kunis barattoota kana barsiisuu bira kutanii yeroon dabalataa kan namtee fi barsiisaa biraatiin akkaataa itti gartee dubbisanii itti qo'atan godhamee fi barattoonni kun qabxii bareedaa fidan. Kanneen kufan manneen barumsaa gartee nama tokkollee dabarsuu dadhabee barataan gartee hedduun itti kufu mana barumsa idilee mootummaati jechuudha. Kaisaafuu godee lamaan gadi kan hin jiru kanatti haalli jiru ulfaata. Mana barumsaa turraa dhufnee jira namni itti baratu jira. Rakkoon tun maali? Waan jiru mootummaan xiyyeeffannoo sun kanneen akkuma gartee waan rakkoo barataa qofatti ilaaluun sirrii miti jechuudha gama kiyyaan. Kanaaf haalli gama kanaan barataa jechuun qabu lammii biyya takkaati lammii biyya takkaa tana abbaan danda'u maallaqaan barsiifatee ilmoo isaa gartee yuunivarsiitii ergata. Abbaan dandeenye immoo ilmoo isaa kan gartee barataa barnoota dabalataa yookaan immoo gartee barsiisaa biraa ramaduuf dadhabee mana barumsaa dhuunfaatti barsiisuuf dadhabee ilmoo isaa kuftee waggaa hedduu eegattee lafee booda ilmoo isaa tun isa deddeebitee hojii dhabaa taatee ba'aa taatee jechuudha abbaarratti qollaalamuu qabu. Waan kana xiyyeeffannaa hedduutu kan barbaachisaa jechuudha waan barnoota kana barumsi hedduu murteessaadha. Sinoota dabalan keessatti carraa barachuudhaaf Oromoon harkannee jedhaniiti gartee rakkachaa ture. Maatiin teenya gartee abbootiin teenyaa fi hawaasni keenya akkaataa itti barumsa dhaban sirna mootummaa ture. Sirni kun dhorkutti jira dhorkutti hin jiru hayyuu ilaaluu qabna jechuudha. An ilaalcha kiyyaan sirni kunis dhorkuu jira akkamitti? Equal opportunity jiraachuu qabdi lammii biyya takkaa jechuudha. Equal opportunity carraa walqixa si kennamee carratti fayyadamuu yoo dadhabde si garuu bakka carraa walqixa hin jiraatinitti carraan kaaniif smartifoon nama qabuuf PDF akka dubbifamu godhamee referensii akka bitamu godhamee barsiisaan dabalataa akka ramadamu godhamee akka achi bulee gartee nyaata dhugaatii osoo yaadne baratuu godhamee barataan kun nyaata dhugaatii yaadaa bilbila isa dubbisu dhabee kitaaba referensii waamtatuun dhabee kitaaba dareetis dhabee yoo qorumsa kufee lammiin kun carraa lammiin kan argate akkachuu baate sirni ammaan tana jiru kunis akkuma sirnoota dabran irratti sirnoonni dabran gartee akkam baranne godhaa turan sirni kunis sistemaatikaalii akkam baranne godhaa jira jechuudha lammii biyyaa. Kun itti yaadamu qabaa jechuudha. Kanaafuu dhimmi barumsaa gartee dhimma wayii tokko irraa dubbannee yeroo gabaabduutti kan fennuu miti yeroo biraatti walitti deebina har'aaf
asumatti israa golaba kun barkoo miidiyaadha. Barkoo miidiyaa keessanii jabeeffachuu namoota dirqama keessanii miidiyaa kana maaliin jabeessin akkan jenne waan biraata akkasirraan eeggatu laayik sheer sabiskiraayib godhatan yuutuub chaanala isaa nu hordoftan koomentii nu kennitan yaadaa fi waan qabdan hundaan nu gargaartan yuutuuba isaa wal biraan geessanii nu gargaartan wanni guddaan kan nu gootan gama tiktookiin folloo gootanii ni beektanii kooppilikii gootanii sheer gootanii waliif ergitanii komentis nu gootanii yoo jabeessitan gama feesbuukaatiinis nu hordoftanii kooppilikii gootanii laayikii fi sheer nutti roobsitanii wal biraan geessan. Hordoftoonni keenya akka heddummaatee ergaan keenya namoota hedduu bira gahee dhaamsi keenya bakka hedduu akka ga'u nu gootanii seenaa teessan seeneeffama keessan gama dinagdeetiin gama ragaa amantiitiin waa hundaanuu bakka tama haasni keenya akka ture bakka tama akka jiruu fi bakka tama ga'uu akka qabu hunda addunyaa hojii dorgomuu akka qabu hunda isinii dhiyeessina. Nu hordoftanii ittiin qaanoytanii nu hordofaa ittiin salphattanii nu hordofaa dhaamsiisni argattan waan faayidaa qabu dargaggoota keenya fayyada bohaartii osoo bohaaraa waa barattanii waa barachaatti bohaartanii itti gammadan isin jenna hedduu galatooma.